جالس وان لما وان سلبت جنة سنقود دول لما نفهم وني سلبتي جنة أنا منكو وني سلبت جنة أنا منكو على أباه ترول وان سلبتي جنة أنا منكو رأي استغفار الدمي سنس اوكي وان سدي وان كان جنة رانا مفجيس سدي نفهم وني جنة أنا مفجيسو أجلس رأي بيقولوا تاكا nama walitti jiru nama himaa jaaliti. Lama. Dubbii kana raawwatee haala geessee jechuudha. Lama. Kan ammoo nama hamachuu. Nama hamachuu. Speeshaalii nama hamachuu dhageessan waan akkaan jannata irraa nama fageessu galatoom. Obboleessa Islaamaa tokko qalbii yoo cabsite akkamitti fayyifatta? Akkamitti fayyista? Yaa obboleessa Islaamaa qalbii si cabse. Kumatee harkachuun qaba hojjaasan qaba. Okay. Yeroo ati loltu, yeroon ati akkaan loltu yeroo akkamii? Yeroo diinkiyyatu qaba. Wanni ati guyyatti osoo hin goone hin oolle maali? Saffara. Wanni namni hundi waan sanirraa dheessuu qabu maali? Waan haram. Namni maaliif wal jibba? Fedhiin isaa guutamuu barbaada. Faayidaa bultiin niqaa godhachuu qabdu keessaa lama nuuf himi. Tasgabbii qalbii siif kanneti. Ijatee haram irraa gasiifatti. Maashaallah gaafiileen 5 secondiidha. Hawaasa keenya gaafiilee tana keessatti wanni beekuu qabdan ergaalee gurguddoo silaa diiteela itti godhamuu qabuttu bifa salphaatiin akka hawaasni dhaga'u karaa salphaatiin gaafii deebisaan isiidha. Hundi faayidaa qabdu. Gaafiilee tana keessattis akka waa hedduu irraa barattan abdii qabna. Mallee karaa xumuraa jirra. Tole gaafiileen akkana jirti ustaaza. Ummanni gaafiin ammaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummanni khiyya bikka 73 qoodamanii je bikka 72 warra ibiddaati. Warra tokko yookiin ummata karaa khiyya qabate qofaatu warra jannataati je ammaan tan ammoo ummanni islaamaa fi bakka hedduutti qoqqoodamaa adda qabatee deemu. Ustaaza karaan tokkichaan hawaasni qabatee deemuu qabu karaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam fi Rabbiin ja'an karaa kamni karaa 73 kana keessa. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nu dhaamanii jiran khuzuu sunnati wa sunnati khulafaa ar-raashidin. Karaa kiyya kana qabadha kan inni amarree jiru kan. Maal irraa laaltee Quraana irraa laaltee hadiisa irraa laaltee. Wa sunnati khulafaa ar-raashidin. Karaa amma sahaabaan kiyya yeroo nan jiru irra jiran kan. خلفاء الراشدين تورك أجيلون أمان تنا أن ترتيبا سنيخاي ورمان تنا نبي جنون خنا خراي ساير جنون خنا قبلا خنا على هندي خراب راتي أنا كنت بنير على إنه صحابون نيرو سمال دلقاتور نبي جيم مال دلقاتور أهم سيسا خيسان جرا حديثا خيسان جرا قرآن خيسان جرا ولنو تفهم دال لأنه هو تتخانة جات فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يا إبراهيم. يو يرو ولا بدل. قال حديثه في القرآن أنه يجا. تنافو قال يرو ولا بنس قال حديثه في القرآن ديبو قبلنا. تنافو نقول قال حديثه في القرآن ديبي. جيتوتا الددا. أكيد ما يردون تقليد وإننا ما بت. أبونا خير كذا دلقات. أخاهم خير كذا دلقات. ورخي يدور كنا بيكمان. جوتشو خنا يلا ديما وصون تاني. وان فدا ورخي نعاد دلقاته حديث رنجرتي قرآن رنجرتي إذا ما دلت شدت وإن جان باسطة. أكس. ما شاء الله. لقي سنيد جبتني قراء خجافي قراء صحابو تيرو سنيد سبيشالي رسول الله تران قراء سن كبر دادي مادا
Karaa san immoo Quraanaa fi ispeeshaalii